dhabsiisanii firaa daa'ima jeessanii jira jirtuu daawwattoota Zaaraa Intartiimentii irra deebi'ee dhufee jira. Beegaa naga turtan. Viidiyoo dura hojjedheera viidiyoo isinitti dheerataaf. Viidiyoo kanarratti waa'ee harkaa farma muraa ilmaan arsiititti lammaffaa deebiteeti. Waa'ee harkaa farma muraa san ilaalchisee pictura asirra deemu tokko wal qabatee namoonni tokko wanta san namni adda hin baafatini dhugaadha yookiin soba jechuuf waan tokko dubbachuutti namni jiraniifis eeyyan dhugaadha. Namoonni arsii keessa yookiin naannoo kutaa biraatti illee naannoo arsii beeku bilbiltanii adda baafachuu dandeessanii. Namni hamtuu hawwu tokko hin jiru, namni cubbus namarratti fe'u hin jiru. Mucayyoo shamaraa hoteela keessatti qalanii osoo ishee lubbuudhaan jirtu jechuudha. Harka irraa muranii harka ishee muruu qofa osoo hin taane wawwaraananii eega isii cafanii geessanii booda harma ishee wawwaraananii eegasii harmaaf harka kophaa ishee Oromoo takkatti qofa hoteela keessa dalagdu qabduu mallaqa hoteela sanaati. Rakkoon ka'ee jennaan ishee takkatti fuutee naafxanyoonni manzeen jechuudha achi keessatti qalte. Mucayyoo eega wawwaraananii qaama ishee hunda cafanii harka wawwaraananii harka namoonni yeroo sanitti arge akkisaan itti himan san yoo dhageessan baay'ee nama rifachiisa. Nama ijoolleen kan namoonni baay'een namoonni naannawa sana kan biyya jiruu fi biyyoota alaallee jiru faamilii waan isinitti himaa jiruuf hundi keessanuu dhageessanii garaa gurra isin jira jechuudha. Waa'ee biraa waa'ee sanirratti dhaamsi hatattamaa an ilmaan Oromooti qabu jechuudha. Ilmaan Oromoo akkasuma ilmaan naannawa sanii keessattuu magaalaa Dudulaa keessa jirtan gochisuu kan isaan akkasiisun daandii irratti poolisiin ijoollee as Oromoodha jetteeti hoggaa Oromummaa isaa an Oromoo jedhe xiyyiitiin rukuttee ijoollee bira lufuu turte. Waa'ee sanarratti wanti ani isinii dhaamu yoo jiraate harkaaf harma muraa kaleessa Minilikii isinirratti deebisanii yoo wanti kun nu ta'e aamiin jettanii isin fuudhanneerra jettanii callistan okay bakka nuti isin wajjin fuudhanneerra. Garuu wanti ani isinii dhaamu harki keessa waajjisuu beekaa du'u qofa nama kan tumtanii achi keessaa ariitanii miti. Namni harkaaf harma isin irraa mure isin cabsee sirraa godhe daara. Meeqaa kophaa fee dhabsiisanii firaa daa'ima jeessanii jaartimmoo jaarsarra aanole uujetti harkaa farma mura dhiira holaasanii qaama isaa jijjiraa dubbadhu meedachi waan si keessa jira. Shamarran meeqatu qaqqalame coraa deessuu gorra'anii baasan ulfa garaa obboleeyyan meeqaa reeffisaa walirra diinonni galanii karaa irratti guuraa kan awwaalu dhabee allaattiidhaan soora reeffi goota meeqaa ta'ee akka huuraa nama ol kaasu dhabee wal ga'ee karaarra kunoo har'a geenye obsinee darara. Tooftaa isaaf tolu hundaa filatee diinni gaafa dhufu nutti karoorfatee saba guufaa deessee nyaachuuf hamuummatee hedduun ajaa'iba malli inni baafate. Hattuu fi waamaltuu akka ofii qabatee numaan nu nyaachuudhaaf daandii bal'ifatee dhufee mana keenya nurratti qufate. Akaakuun Minilik Haile Sillaaseen saba dhiigaan tokko addaan faffacaasee awwaaluuf eenyummaa isaatiis balleessee bilisa simbaasaa jechuun nutti qoosee bishaan quluu meeqaa nutti dhangalaasee maqaa fi amantii ofii nu moggaase warra falmate immoo meeqa lafee cabse. Saba dhalootaanuu uumaan bilisoome kan gaafa dhalatu waaqni seera tumee jallinaaf hanqina tokko malee uume. Isin bilisoomsa jechaa gaaf tilmaame eenyuun gowwaa godha moo ofii gowwoome naftanyichi doofaan waan kana tilmaame. Dhugaa dagarlaafaa arjaala sabni koo keessummaa kabajaa namaaf tumsa rakkoo shiraa fi hammeenyaa hin beeku waan tokko marree gaarii yaaduun yoo ta'e gowwummaa fuula itti laatu sabni koo gabrummaa saniifuu ol ka'ee falmate durma. Saba heeraaf seeraan bulu of dandayaa kan aadaa fi seenaa qabu abbaa biyyaa tokkummaarraa fuudhee qoqqoodee ilmaan ayyaa kun Wallagga Gujii Iluudha Karrayyuu kun Baalee Booranaa Harargee kun Shawaa kun Arsii kun Jimmaa Jiillee kun Garriidha gurraa Walloo Raayyaa. Kanaafuu biyya keessan irratti gocha akkasii lammaffaa akka isinitti hin deebineef magaalaa san wanta dhaamsa kana ijoolleen haasawaa kiyya dhageeffattan
Please gara hundaan share naa godhaa uummata keenya biraan gahaa. Maanguddoon gadi baatee gochi kun achi keessatti akka hin deebineef diina magaalaa san keessaa qulqulleessaa baasa. Ammas viidiyoo dura hojjedhe irratti san dubbadhe nagahaan jiraachuuf nama sajjeessaa hin jennu magaalaa keessan qulqulleessaa. Biyya keessan keessatti akka gajjedhanii luka keessan dhiqanii jiraatan malee akka namni ol ka'ee isin ajjeesu yookiin harkaa farma muraa ammas deebitee maal taatan yaa uummata keenya maaliin rakkoon keessan nama isin ajjeesuu hin beektanii bakka nama hin tuqina eegis hin tuqanii ofirraa ajjeessaa nama baay'ee misin namni hangamii sabni xiqqoon sabni hirkattuu isin maxxantee magaalaa san keessa dhuftee jiraatte nama ajjeeftee nu biraa deemtee namatu du'ee jettanii gaafa dubbattanii qaanfattanii sheemiin isin qabu obboleettiitti isin bira cafaacaftii fuutanii awwaalattanii biraa deemtanii maaliif barbaachise nama isin ajjeesuu hin beektanii borullee egaa inni isin nama ajjeesisuun milkaan namoonni osoo badan hasaasa keessatti qabaman jedhanii dubbachuutti jiran isin eessa turtan hanga namni nama cafaacafee waraana achi baqatu seerri yoo isiniif kaahin rakkoo keessa isiniif ilaalle ta'e ofirraa dhoowwaa bakka qe'ee teessan na waan qabdan irraa qabaa funyaan of keessaa gad darbaa nama muraasa achi keessa jirtu san waan tolaan ta'e tolaan okee waan lolaan dhufe lolaa ofirraa dhoowgaa asir amma booda wanti mootummaan maali wanti jedhamu wayii hin jiru qe'ee keessan kiliir godhaa biyya keessan irratti ofii keessanii dubbatadhaa mootummaa wanti isin godhu tokko hin jiru waraanni illee keessin fixaaru waraana mootummaati ofii keessanii wanti isin qaamni seeraa biyya keessan irratti qaamni seeraa isinii olii hin jiru isintu qaama seeraati namni du'e waa'ee biraa ijoollee daasboora jirtaniif wanta isin dhadhaamu mucayyoon duute sun mucayyoon ajjeesan faamilii gargaarti nama hoteela keessa qabdu hoteelaati kanaaf hojjettee nama faamilii jiraachisu jechuudha faamilii isii eenyu akka ta'e nutis hin beeknu du'u mucayyoo akkuma namni hundi itti mirkaneeffate cafacafanii akkatti ajjeesa hoggaa namatti himan waan baay'ee nama rifachiisudha garuu wanta isinii dhaamu faamilii ishee sin qarqaarraa faamilii isheellee nu qaban isheellee gochisuu kaneessa saniin duute maatii isaanii garaan gubachuutti jira nu dhageenyis garaan nu gubachuutti jira garuu maatii isheetii nuti immoo nama isaanii taanee bakka bu'uu fi haala ittiin qarqaarru qopheessaa akkaawuntii isaanii barbaadaa nutti fidaa faamilii haadhaaf abbaa ishee warra namoota isheen hojjettee maatii fi jiraachiftu san bakka buunee fi gargaarraa ana gama kootiin namni akkaawuntii faamilii ishee argatan naa ergaa misenjera kiyya irratti akkaawuntii maatii ishee namni argitan hin gargaaraanin isinis gargaara تنديني تتصبسي سر قد دارا ميقاكو بها في دبسيساني فرا دائما جيساني جارتي موجال سرا jirtu daawwattoota zaaraa intartiimentii irra deebi'ee dhufee jira beegaa naga turtan viidiyoo dura hojjedheera viidiyoo isinitti dheerataaf viidiyoo kana irratti waa'ee harkaa farma muraa ilmaan arsiititti lammaffaa deebiteeti waa'ee harkaa farma muraa san ilaalchisee picture asirra deemu tokko wal qabatee namoonni tokko wanta san namni adda hin baafatini dhugaadha yookiin soba jechuuf waan tokko dubbachuutti namni jiraniifis eeyyan dhugaadha namoonni arsii keessa yookiin naannawa kutaa biraatti illee naannawa arsii beeku bilbiltanii adda baafachuu dandeessanii namni hamtuu hawwu tokko hin jiru namni cubbus namarratti fe'u hin jiru mucayyoo shamaraa hoteela keessatti qalanii osoo ishee lubbuudhaan jirtu jechuudha harka irraa muranii harka ishee muruu qofa osoo hin taane wawwaraananii eega isii cafacafanii geessanii booda harma ishee wawwaraananii eegasii harmaaf harka kophaa ishee oromoo takkatti qofa hoteela keessa dalagdu qabduu mallaqa hoteela sanaati rakkoon ka'ee jennaan ishee takkatti fuute naafxanyoonni manzeen jechuudha achi keessatti qalte mucayyoo eega wawwaraananii qaama ishee hunda cafacafanii harka wawwaraananii harka namoonni yeroo sanitti arge akka isaan itti himan san yoo dhageessan baay'ee nama rifachiisa nama ijoolleen kan namoonni baay'een namoonni naannawa sana ka biyya jiruu fi biyyoota alaallee jiru faamilii waan isinitti himaa jiruuf hundi keessanuu dhageessanii garaa gurra isin jira jechuudha
waa'ee biraa waa'ee sanirratti dhaamsi hatattamaa an ilmaan Oromooti qabu jechuudha. Ilmaan Oromoo akkasuma ilmaan naannawa sanii keessattuu magaalaa Dudulaa keessa jirtan wachisuu kan isaan akkasiisun daandii irratti poolisiin ijoollee as Oromoodha jetteeti hoggaa Oromummaa isaa an Oromoo jedhe xiyyiitiin rukuttee ijoollee bira lufuu turte. Waa'ee sanarratti wanti ani isinii dhaamu yoo jiraate harkaaf harma muraa kaleessa Minilikii isinirratti deebisanii yoo wanti kun nu ta'e aamiin jettanii isin fuudhanneerra jettanii callistan okay bakka nuti isin wajjin fuudhanneerra garuu wanti ani isinii dhaamu harki keessa waajjisuu beekaa du'u qofa nama kan tumtanii achi keessaa ariitanii miti namni harkaaf harma isin irraa mure isin waa'ee gargaaramuu maatii ishee asumatti bira kutaa maatiin isheen jalaa duute maatii gadda guddaa keessa jiru waan ta'eef maatii jalqabas hojjettee waan jiraachiftuuf ammas isiisanuu nama hamilee maatii saniif ta'u waan dhabaniif nuti immoo bakka buunee fi gargaaruu dhaqqabnaan akka nama tokkootti jalqaba nama hundaa dursee niin gargaaraa isinis akkaawuntii maatii isaanii barbaada bakka jirtanii gargaaraa anaafis ergaa ijoollee sin gaafadha namoota achiinatti dubbachuu turantu jira kana asumaan xumura an miidiyaa kanarra teenyee imimmaan bakka natti hin tolle siqaa argutti jirra asirra teenyee iyyuun dubbachuun akkuma wantoota hedduu faayidaa qabu imimmaan keenya dhangalaasuun bakka nu gahee jira onnee keessan keessa xiiqi kaawwadha bakka onnee keessan keessa maal taana jedha bakka isin gahee jira harkaaf harma mucayyoo sanii muranii ammas gochi kaleessa Minilikii deebee mana isin seene ka'a bakka ka'a isin gahee yaa uummata keenya ammallee arsii maal taatan isin meekum shaashamanni isanitti qulqulleessaa funyaan qabaa nama isin keessa jiru luka isinii dhiqanii isin jala haa jiraatanii malee harkaaf harma akka isin irraa hin murre maal taatan maaliif raftanii eessa jirtan asirrallee darbee wantan isinii dhaamu hin jiru bakka kaleessa harkaaf harma muran arras irra deebi'anii harkaaf harma muran maaliif kaleessa illee waan achi harkaaf harma isin muruu turaniif jechuudha isin eessa jirtan naan galle garuu harkaaf harma muraa isa ammaa osoo hin taane kan kaleeti wanti asirra teenyee namatu nu jalaa du'ee ekelee harka muranii harma muran jennee isin faana taaziyaa teenyu tokko hin jiru ummata keenya harka qullaa isin gahee jira harka qullaa nama afoo hin dhaabbatina isaan isin ajjeesaa jiru sanillee ji'a sagalitti dhalate isinis ji'a sagalitti dhalattan dhimma kana sababa godha diina isin keessa jiru funyaan qabaa gadi darbaa wanti guddaan ani isinii dhaamu isa kanaadha wanti guddaan ani isinii dhaamu isa kana harma nurraa muranii harka nurraa muranii jennee wanti deddeebinee dubbannu tokko amma booda hin jiru akkasitti jala sararaa beekaa ufii keessanii hiree teessan murteeffadha mootummatu kana nu godhan jedhina nama isin tuqee funyaan qabaa abbaa feetan qe'ee keessan keessaa darbaa teessanii duune kanatu nutti dhufe waraana kanatu nu ajjeese waan jedhamu san achumatti yoo du'uu barbaadan callisaa du'aa yookaan nama isin tuqe bakka harka qullaa hin deemina ka qawwee hin qabne sibiila keessii kaawwadhu nama si tuqe itti tumii dhabamsiisi harka qullaa keessan gowwaa waan bakka harka qullaa mammaratee deemu arganii abbaa fi karaarra ajjeesaa bira darbanii ijoollee keessan eegaa namoonni gurguddaan namni ijoollee keessan kanaaf yaa ilmaan Oromoo adaraara deddeebi'ee ammas wanti ani isinii dhaamu yoo jiraate rakkoo amma deemu kana xumura gochuuf please hirrafinaa irra deebee kanuma isinii hima si'a dhibba hirrafinaa hiree teessan ka'aa ofii keessanii murteeffadha namatu hiree teenya nuu murteessa jettanii akka hin eegne haasa'u keessumatti goolabaa ijoolleen daasboorris nama kaayyoo keessa isin gufachiisuuf nama isiniin faallaa deemu jala hin deemina jala hafa nama ijaarsa biyyaa diiguuf wantoonni tokko akkuma arginu miidiyaa gubbaatti deddeemutti jirti namoota sanfaanaa waliin harka hin dha'ina jala hafaa dhiisa because biyya ijaaruu osoo hin taane diiguuf Oromiyaan akka ijaaramtu namoota hin feene namoota tokko gufuu ijaaramuu Oromoon yoomillee uftaatee jiraatti malee eenyuttu hin makamtu aarsaa guddaan bakka kanaan geenye isa san immoo ammas bakka gaha malee karatti nafu yeroo gaarii qabaadha
an sababa akkaawuntiin koon jirreef yaada kiyya gama kanaan na hordofa amma yeroo hedduu asiin argachuu dandeessan haga akkaawuntiin koo qilleensa irra naa deebi'uuf turtii gaarii qabaadhaa. Bakka nu gahee jira gadduun wanti gaddinu tokko hin jiru xiiqii onnee keessan keessa kaawwadhaa. Asii booda wanti gaddinu hin jiru. Arsii immoo harkaa harmaa murattanii Oromoo keessa baay'ee duguugaa sanyii kaleessa gaafa Minilikii sun ammas isinitti deebite ammas deebi'anii yoo isin ajjeesan jechuudha. Wanti akkasii yoo isin irratti raawwatame gaafas immoo callisaa waan tokko akkanullee hin dhageenye isinis waan tokko hin dubbatina callisaa du'a. Har'a calliftan gaafas callisaa. Garuu isa ammaa kana waan qeerroon gootis baay'ee dhageenye jirra. Hin taane inni sun namni nama ajjeese nama qe'ee teetitti si ajjeese ofirraa dhooge. Inni kasi ajjeese sunis nama atis nama harkaa harma muranii atis qabii harkaa harma muri. Bakka yoo san sodaate yoo san callisaa bakka du'a hundi keessanuu wal qabadha. Magaalaa Daldalaa mee kiliir godhaa Asallaa kiliir godhaa. Ani keessattuu wanti na ajaa'ibaa jiru Arsii keessaa jechuudha Asallaaf Daldala. Maalinni yoo humna hin qabne Oromootti iyyadha. Piliis uummata Asallaaf Daldalaa akkasuma Baalee Roobee keessattuu uummata Asallaaf Daldalaa mee hin rafinaa ka'a. Isin gahee hirribni isin gahaa ka'a ofii dubbatadha. Hiree keessa murteeffadha. Diin of keessaa baasaa. Isin gahaa hirribni raftanii baay'ee raftanii. Keessattuu wanti Asallaa fi Daldalaa waan baay'ee nama gaddisiiftudha. Namoonnis nafxanyoonnis ni baay'atti garuu Daldala keessatti manzitu baay'ata nafxanyoonni akkasuma Asallaa keessatti. Funyaan qabaa mana keessaa gadi darbaa bakka waan biraa isin hin barbaachisu baasaa magaalaa keessaa kiliir godhaa. Turtii gaarii qabaadha. Kanarras tarii wanti ani haasa'u hin jiru. Ofii keessanii hiree keessa murteeffadha. Isin faana taaziyaa teenyee nu gaheera bakka xiiqii keessa seenaa mana keessan mana ofii abbatu qulqulleeffataa mana keessan kiliir godhaa.